kabajamtoota hordoftoota maatii chaanala madawalaaboo miidiyaa kun madawalaaboo miidiyaa irraa yeroo maragama keessaniin kan geenyu duraa jalqabarratti hanga footoo duutiin isiniif eegalla. Komishiniin poolisii federaalaa meeshaalee sochii waraanaa seeraan alaa ittiin to'achuun danda'amu argatan. Shaakalli waraanaa galaanaa BRICS kan Itoophiyaan irratti hirmaattu har'a eegale. Fincilli guddaan Teeraanii fi magaalaa Iraan keessatti dhoohee fincilli kunis hiriirri mormii magaalota adda addaatti babal'achaa jira kan jedhu hanga footoo duuti bal'inni isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Chaanala keenya subscribe godhu hin dagatinaa. Uwwinsa tajaajila fayyaa haadholee fi daa'immanii caalmeetti guddisuudhaaf hojjechaa jiraachuu ministeerri fayyaa eeran. Itoophiyaan du'aatii haadholee fi daa'immanii hir'isuudhaaf tarkaanfii imaamataa fudhachuudhaaf bu'aa qabatamaa argisiisaa jiraachuu ministeera fayyaa Dr. Maqdas Daabaa eeranii kan jiran. Dr. Maqdas guyyaa haadholee baatii kana keessatti kabajamu ilaalchisuudhaan ibsa kennan. Waggootan darban keessatti rakkoolee fayyaa fi du'aatii haadholee wayita da'umsa mudatan hir'isuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiru haadholeen dhaabbilee fayyaa keessatti da'an dabalaa dhufuudhaas ibsanii kan jiranidha. Dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila baqaqsanii yaaluu hojiirra ooluu isaa jijjiirama akka fiduus eeranii kan jiranidha. Qaqqabummaan dhaabbilee fayyaa babal'achaa jiraachuu kanniinsi da'umsa duraanirra dabalaa jiraachuus eeran. Kanaaf kalaqnii fi akkasumas faayinaansii itti fufiinsa qabu murteessaa ta'us eeran. Qaqqabummaa fi akkasumas odeeffannoo fayyaa dijitaalaa babal'isuu fi meeshaalee yaala ga'umsaa fi tajaajila baqaqsanii yaaluu babal'isuudhaaf qooda fudhachuun barbaachisaa ta'us eeran. Guyyaa haadhummaa fayyaa akka idil addunyaatti yeroo 39ffaa akka biyyaatti immoo yeroo 20ffaa mata duree kalaqaa fi faayinaansii itti fufiinsa qabuun fayyaa haadholeetiif jedhuun sagantaalee hubannoo uumuu adda addaatiin kan kabajamu ta'us eeran. Hojiilee hanga ammaatti hojjetamaa jiru bu'aan jajjabeeffamaan hojjetamaa jiraachuu Dr. Maqdas yeroo itti aananitti caalmaatti fooyyeessuun barbaachisaa akka ta'es eeran. Komishiniin poolisii federaalaa meeshaalee sochii waraanaa seeraan alaa ittisuudhaaf nama gargaaru argachuun isaanii dhagahamee kan jiru. Komishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa dhaabbata Chaayinaa Wood Material Engineering irratti meeshaalee mallattoo carraalaa argisiisuu danda'u lees maarkeeting maashin argachuu isaaniitis beeksanii kan jiranidha. Kaleessa Amajjii 8/2026tti sirna wal harkaa fuudhiinsaa taasisan irratti komishinarri komishinii poolisii federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el walitti dhufeenya dippiloomaasii biyyoota lamaanii tumsa gama maraa waliin wal bira dhaabbachuu cimsanii akka jiran eeran. Komishinar Jeneraal Dammallaash meeshaalee kanneenis meeshaalee hooggansa kutaa nageenyaa dhaabbatichaatiif kan fayyadu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Gargaaraan komishinara Zakariyaas Yirgaalam gama isaaniitiinis kutaa eeyyama meeshaalee waraanaa fi akkasumas dhaabbilee eegumsaa poolisii federaalaa meeshaalee waraanaa seeraan ala biyyattii seenan to'achuudhaaf kan fayyadu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Meeshaalee waraanaa seeraan ala to'ataniif akkasumas seera qabeessummaa eeyyamaa kennuufis kan barbaachisu ta'uudhaas eeran. Aangoon Wood Material Engineering Adin Liin dhaabbata Chaayinaa irraa tumsa eegumsa poolisii federaalaa taasisee jiruun galateeffatanii kan jiranidha. Tumsi wal fakkaataan itti kan fufu ta'uudhaas eeranii kan jiranidha. Buufanni xayyaara idil addunyaa boolee waggaatti imaltoota miiliyoona 25 keessummeessuudhaaf dhiphina guddaa isa mudachaa jiraachuu waajjirri ministeeraa eeran. Dargaggeessi waggaa 80 kan ta'e daandii xayyaara qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa kana kan xayyaarota ammayyaa 100 fi kan 60 qabu dhiyeenya kana ammoo xayyaarota haaree 60 fudhachuudhaaf walumaa galatti xayyaara 220 keessummeessuuf bakka gahaa barbaadaa jiraachuun eerama. Ammatti bakki ga'umsaa balalii magaalota addunyaa 100 fi 45 kan qaban hoggaa ta'uu ga'umsi isaatis guddisuudhaafis hojjechaa jira. Kanumaafuu buufanni xayyaara idil addunyaa tokko qofaatu tajaajila keessummummaatiif rakkachaa jiraachuu eeran. Bu'uuruma kanaan sadarkaa addunyaatti piroojeektiin buufata xayyaaraa guddicha jechuudhaan kan ramadame buufataalee xayyaara idil addunyaa bushooftuu ijaarsisaa jiraachuudhaas eeramaa kan jirudha. Mormiin guddaan Taahirii fi magaalaa Iraan keessatti cimee itti fufee kan jiru. Viidiyoon toora intarneetaa irratti qoodamee jiru kana kan mul'isu mormiiwwan magaalaa guddoo akka Iraanii fi magaalota biroo keessatti lakkoofsi hedduudhaan kan ta'u mormiin waggootaaf kan itti fufu ta'uun shakkiin guddaan jiraachuudhaas eeramaa kan jiru. Viidiyoon BBC Press irratti kan argame kan argisiisu humnoota nageenyaa mormii kamisa halkan mormii Taharaanii fi magaalaa guddoo lamaan kanneen garaagaraa keessatti taasifamaa jiru haalaan dabalaa jiraachuudhaas eeran. Amma garuu biyyattiin
intarneetaa fi bilbilli cufamuudhaas gabaafamaa kan jiru. Sagantaan viidiyoo kana irratti argisiisu mormitoonni hooggantoota olaanoo Iraan argisiisuudhaan akka aangorraa buusa akeekkachiisaa jiraachuus eeran. Dhaabbanni mirga namummaa Iraan kan teessoo isaa Norwee godhatee jiraatu tokko sababni mormii kanaatis guyyoottan 12 keessatti kanneen daa'imman 8 dabalatee yoo xiqqaate mormitoota 45 humnoota nageenyaatiin ajjeefamuus eeran. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis Iraan tarkaanfiiwwan waraanaa mormitoota irratti fudhatee jiru kana akka xiqqeessuufis guddiseentummaadhaaf danqaa jiraachuus eeran. Waan raawwatamee jiru kana sirnaan itti gaafatamummaa isaanii fudhachuu akka qabanii fi aangoo gadhiisuu akka qaban, kana ta'uu baannaan tarkaanfii addaa akka fudhatanis pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akeekkachiisanii akka jiran eeramaa kan jiru. Haaluma kanaanis Ameerikaan biyyoota hedduu irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf tattaaffii adda addaa taasisaa jiraachuun isaatis kan yaadatamudha. Pireezidaantiin Iraan gama isaaniitiinis dhimma keessoo biyya keenyaa ofiif fixanna malee Ameerikaa hin galchu jechuudhaanis dubbachaa kan jiranidha. Kolombiyaan haalli Ameerikaa na yaachisee jira jechuun dubbatti. Kolombiyaan tarkaanfiiwwan waraana Ameerikaa fudhatu guddaa yaaddooftee jiraachuu pireezidaantiin biyyattii Gustavo Petron BBCtti himee kan jiru. Petron gama isaaniitiinis Ameerikaan biyyoota biroo kanneen akka qaama impaayera Ameerikaatitti ilaalaman qeeqaa jiraachuu pireezidaantichi akka dubbatan ni yaadatama. Tiraamp Ameerikaa Kolombiyaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaafis doorsisaa jiraachuudhaas eeramaa kan jirudha. Ameerikaan addunyaa irratti olaantummaa qabaachuu irratti addunyaa guutuu weeraraa jirti jechuudhaanis qeeqtonni garaagaraa qeeqaa kan jiranidha. Tiraamp irra deebuudhaan Petroon nama dhukkubsataadha jechuudhaanis gidduu kana bilbila waliin haasa'uun White House wal arguudhaan mari'achuudhaaf karoorfatanii akka turan ni yaadatama. Pireezidaantichi gaafii deebii kamisa kaleessaa BBC waliin taasiseen Tiraamp waliin bilbilaan dubbachuu fi hariiroon biyyoota lamaanii kan waliin tumsamee fooyya'u miti jechuudhaanis ibsa isaanii irratti ibsanii kan jiran. Petroon wal dhibna biyyoonni lamaan walitti hirkatanii diinagdee isaanii itti fufsiisuu akka hin dandeenye eeranii kan jiranidha. Irra caalaan daldalli qoricha sammuu nama hadoochuu Kolombiyaa irraa gale jechuudhaanis dubbachaa kan jiran. Akkasumas Kolombiyaa fi Venezuelaan hariiroo waliin qaban jedhanii miidiyaalee garaagaraa irratti dubbachaa turuun isaanii kan yaadatamudha. Keessumattuu inninis Laatiin Ameerikaa irratti xiyyeeffatee jiraachuudhaas eeraa kan jiranidha. Petroon Waashingitan boba'aa fi albuuda nu keessa jiru qabachuudhaafis tattaaffii guddaarra jiraachuu fi dhiibbaalee garaagaraa nurratti taasisaa jira jechuun dubbata. Sosochii waraana galaana Beeriks kan Itoophiyaa irratti hirmaatte jedhamee har'a eegalee kan jiru. Dooniiwwan waraanaa Chaayinaa fi Iraan shaakala waraanaa waloo Afrikaa kibbaa taasisaa jiranii fi Piriitoriyaalii galaana irratti taasisaa jiraachuun dhagahame. Shaakalli waloo kunis biyyoota hedduu kanneen akka Ameerikaa waliin dippiloomaasii gaarii hin qabne kan hirmaachise yommuu ta'u, Afrikaa kibbaa qopheessummaa shaakalichaa irratti hangafa akka taate seeraa kan jiranidha. Shaakalliin kunis shaakalliiwwan fadhii nageenyaa fi akkasumas Wall of Peace jedhamuudhaan bara 2026 kan qophaa'e ta'uudhaas eeramaa kan jiru. Durataan garichaatis Chaayinaa akka ta'es eeramaa kan jiru. Shaakalliin galaanaa irratti taasifamaa jiru kunis ammajjii 9 hanga 16tti kan itti fufu ta'uudhaaf karoorfamuu isaatis eeramaa kan jiru. Gabaasni miidiyaa Afrikaa kibbaa Daily Mavericks jedhamu irraa kan mul'ise Itoophiyaa fi Indoneeziyaan akka taajjabdootaatti kan irratti hirmaatan ta'us eerama. Gama mootummaa Itoophiyaatiin garuu dhimma kana irratti wanti jedhee fi akkasumas mirkanaa'e tokkolleen hin jiru. Itoophiyaan biyya lafaan daangeffamte waan taateef dooniiwwan waraana galaanaa shakkaman irratti kan hirmaattuuf sababa tokko akka hin jirrees eeramaa kan jiru. Garuu shakkiin guddaan gama galaana diimaatiinis akka fudhattu shakkiin guddaan jiraachuunis eeramaa kan jirudha. Arsenal Liverpool waliin duwwaa fi duwwaa qixxee bahuun isaa carraa Manchester City irraa qabxii 8 fagaachuu dhabuu isiin dhagahamee kan jiru. Premier League England marsaa 20 takkaffaa Arsenal dirree isaa irratti Liverpool wajjin duwwaa fi duwwaa qixxee bahanii kan jiran. Tapha garee lamaan istaadiyooma Emiratetsitti taphatame kana wal qixxee bahuu kana irrattis boqonnaa booda Liverpool ga'umsa olaanaa argisiisaa kan turedha. Leenjisaan Liverpool Ariini Istoolaan tapha Arsenal wal qixxee xumuruun booda Arsenal mo'achuun nurraa eegama jechuudhaanis yaada isaa kannee kan ture ta'uun isaa ni yaadatama. Boqonnaan dura irra caalaan isaa dirree keenya irratti taphatan kubbaa muraa
muraasa gara goolii keenyaatti as dabarsuudhaas garuu sodaachuu hin turre jechuudhaanis dubbatanii kan jiran. Boqonnaa booda waan faallaa hojjenneef gama garee keenyaatiin hanqinni akka tures leenjisaan kilabichaa dubbatee kan jirudha. Gareen cimaan akka Arsenaal barana irratti gahumsa isaa argisiisaa kan jiru waan gaarii garee keenya irratti argine jechuudhaanis baay'ee gammadanii kan jiranidha. Boqonnaa booda waan tokko lama qajeelchine akkaataa ittisaa irratti hedduu hojjenne kan jedhanii fi Arsenaal dirree isaa irratti gocha kana argisiisuu isaaniitis gammadanii kan jiranidha. Wanni dhuma ammayyuu yoo xiqqaate injifachuu qofa akka gaddaatti himuudha seeranii kan jiranidha. Taphni garee keenyaa tokkoon tokko baay'ee cimaa fi akkasumas rukuttiiwwan addaa argisiisuu fi akkasumas ittisa irratti hedduu hojjete jechuudhaanis dubbatan. Arsenaal irrattis hedduu nu mudatee jira. Akkuma har'a jabaannee taphanne kanatti tapha keenyaas kan itti fufnu jechuudhaanis hoogganaan garichaa dubbatanii kan jiranidha. Liverpool gahumsa addaa argisiisuun isaatis kan namatti tolu jechuudhaanis dubbatanii kan jiranidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaala keenyaa kanneen chaanaala keenyaaf maatii hin ta'in chaanaala keenyaaf maatii taasisaniin kenna yeroodhaa gara yerootti odeeffannoo haaraa gama keessaniin kan geenyudha. Isinis nu faana turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.